jirtu hordoftoota kiyya qaqqaalii. Yuunivarsiitii Jimmaatti taatee akkamitti uumame? Maaltu maal ta'e? Isinoo akkamitti ilaaltu? Isa kan argachuudhaaf immoo warroonni maatiin ta'in subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii kiyyaa ta'a. Kuwwan immoo odeeffannoo kana walii qoqqoodaa walii daddabarsaa dhimma dhalootaaf darbuu qabudha. Dhimma qaama hunda bira ga'uu qabu waan ta'eef hundi keessan warri share walii godhaa isiniin jedha. Akkasumas like gochuu fi comment gochuu keessan hin dagatina. Waan ajaa'ibaa kana dhageeffadhaan isiniin jedha. Kun yeroo jalqabaatiif dhaga'uu kooti. Kun maal argisiisa? Fakkeenyummaa isaa waliif qabanidha. Role model jireenya namaa keessatti kan namaaf ta'u jiraannaan ijoolleen duubaan itti aananii dhufan sana hordofuun karaa hinni jalqabaa yookaan hinni hangafaa irra darbuun ittiin ulfaatu. Waaqayyoon isaan gargaare maatii baay'ee eebbifamoo fi ifin addunyaa kana warra fakkeenya ta'uu danda'anidha. Maatii baay'ee waaqayyo gargaareef eebbiseedha. Baay'ee isaan Walduukaa maatii tokko keessaa namni torba doktora ta'uudhaan sanuu harki caalaan isaanii yuunivarsiitii Jimmaa irraa eebbifamuun isaanii baay'ee kan nama dinqisiisu. Itti fufaa dhageeffadhamee waan hiriyoonni isaanii jedhan. Wanti mun itti fakkaata donnoo bichaa gan. Maatii tokko keessaa namoonni namni sun doktora ta'uu jechuun kan hin yaadamne kan hin baratamne baay'een isaanii doktoroota asitti baratanii yeroo doktorummaan maatii tokko keessaa akkasitti babal'atee argamu baay'ee kan baratame miti garuu waaqayyo isaan gargaaree gargaarsa waaqayyootiin kan kun hundumti ta'e. Maatii tokko keessa namni jiru ijoolleen ja'a yookaan torba barumsa isaanii irratti fookas godhanii wal fakkeenya fudhatan taanaan wanti hin baratamneef hin jiru jedheen amanaa isaanis godhaniiru. Kanaafuu ani isaaniif gammadoodha. Baay'een isaan ajaa'ibsiifadhaan nutti tolu isaaniin bonnaan. Kitaaba sana liqeeffadheen yennaa manni barumsaa cufamu kitaaba sana nan deebise. Nagaan dhufte. Abba. Nagaan. Dhugaa baga gammaddan. Maatiin kun gammaduus qaba. Baga gammaddan jechuu ni qabna jechuudha. Hundi keessanuu baga gammaddan jedhaan hime namatti tolu waan ta'eef. Baga nagaan dhuftan. Nagaan dhufee. Baga nagaan dhuftan. Asbora har'a kabajamtoota daawwattoota keenya waan dinqiin sin daawwachiisa akkuma jedhe waa'een dhukkuba waa'een taayifoodii waa'een kalee waa'een kaansarii arraamman babaaroo kana fixutti nagaa waan ittiin dhaabbadhe natti fakkaata. Babaaroon keenya har'a doktoroota warreen fayyaa doktara fayyaa ta'anii isaan waliin jechuudha kan hin dabalamee har'a waan dinqii sin daawwachiisaa isin waliin turu jechuudha. Ammas nu daawwachaa waliin turaadha kan hin jedhu. Doktor Gammachuu, Doktor Galataa amma eebbifamteetta waan ta'eef doktariidha tisi. Doktor Simeeraa, Doktor warreen kaan immoo haadha isaaniif abbaa isaaniidha. Doktoroota meeqa wajjin hin jiru walumaa gala doktoroota torba wajjin hin jira jechuudha. Har'amee dhukkubatti nagaadhaan maddeera. Nu daawwachaa waliin turaadha kan hin jedhu doktoroota torba ta'an isaan waliin kan hin turte taasisachuudha. Keessumaa milkaa'ina isaanii kana keessa Ani gammada. Kisaaraan turre yeroon sun jechuudha. Haadheeratu iyyuu malee. Nurraan beeksisu. Dhugaa dubbachuuf maatii ajaa'ibaati. Daasaniif kennu turanii yeroo sana maal jedhu mucaan koo doktorii taatee hospitaala keessa deemti jedhu kunoo isaan jiru nama jiran waan ta'eef isaanumatu akkanatti ogummaa fayyaallee barannu nu godhe. Sadaffaan immoo qabxii gaarii waan qabnuuf waan filatamuu qabus medisinii waan ta'eef kanuma. Doktor Simeeraan karra saaqxeeti kan isheen jirtu isa duras waan jiraachuu malu jira. Atis akkuma Simeeraa deeggarsa maatii akkasumas immoo kan jalqaba maatii keessa waan jiruuf immoo qabxiimti gaarii waan jiruuf gara medisinii kana seente. Yaa beekta barataa qaxalee gaafa taatu yaa hundi dubbista. Doktora ta'uudhaaf tokko cimina barbaada. Kutaa gara gaddiisa yeroo barannu akkasumas immoo beekamaa madaa maqaamti doktora kuni nama hawwata. So sana immoo achiif goonee sana keessa galuudhaaf cimina barbaada. Ogeessa yookaan doktora ta'uun just beekaadha. Nama yaaluudha. Kanaaf ani jalqabuma abjuuma akkasii na keessa jira. Dhugaa kennaadhas nama tokko yaaluun nama dhukkubsataa dhufe tokko dhukkuba xiqqoo yoo ta'u yaaltee fayyisuu jechuun waan ittiin madaalamuu qabu. Kanaaf ani abjuuma kooti
doktoruma ta'uudhaaf just keessuma koo jira jechuudha jalqaba namni na dura laalee rayyuu just keessuma koo hawwiima kooti namni forsi na godhees osoo hin taane hawwiima sana qaba hakima ta'uudhaaf committed ta'e hojjechuu fi abjuuma sana waan qabuuf abjuuma sana gala. Isuma milkeessite. Doktar Shaggituunoo doktariitu fakkeenya ta'e moo ciminnumti sun waanuma jiruuf inni itti akka ka'umsaa ta'e inni. Jalqaba kan meedisinii galu kan na taasise barataa cimaan qabxii ba'eessa fidee meedisinii waan galuufi malee dhugaa dubbachuuf ani jalqaba fedhiin meedisinii ijoollummaa koo kaasee na keessan turre maaliif ani barataa toppiin turre. Kutaa 8 kaasee taanaan baay'ee kanan dubbisuu seegalee kanan qabxii ba'eessas fiduu jalqabe ani obbolaa koo waliin yan baradhe isaan baay'ee wal dorgomu isaaniin ilaalee baay'ee jabaachaan ture akka deemiin irra caalas immoo dandeettiin kun baay'ee ba'eessa kan ture barnoota fiiziksii keemistirii fi maatisii kana baay'een jaalladha. Injineeriingii illee nan gala jedhee yaadaan ture garuu isaanis fedha meedisinii barachuu baay'ee qabu. Obboleettiin kushinan gaafaas akkuma jetti yoo baratan waa'ee ofii barachuutu bayeessaa jettidha. Yoo baratan waa'ee ofiiti jetti. Kanaaf jecha qabxis bayeessa waan fideef meedisiniin galee. Dubartummaaf doktorummaan kun barnoonni isaa waggaa dheeraadha kan baratamu dhugaa dubbachuuf barnoota yuunivarsiitii jiru keessaa barnooti cimaan ni jedhamu meedisinii waan ta'eef dubartummaaf barnoonni hanga kana dheeraan kun qormaata hin qabu. Loodiin illee akkuma dubartoota irra jirutti ulfaataa ni fakkaata garuu hin ulfaatu. Kaayyoo qabaannaan cimanii hojjennaan meedisinii barachuun wanta dhiirarraa adda nama godhu tokko hin jiraatu. Dandeettii kan namaa kennu Waaqayyoodha. Kaayyoo fi qabaatanii sirriitti dubbisan jennaan inuma dorgomamaa inuma baratamu. Innis dhiirris isheen durbis nuti hojii gabaree hojjennaa hojii hin hojjetu. Haalli gabaree immoo nu dhiibu. Inni kun naggaadeedha. Ofiis gabaree gashaa anaafis gabaree gashaa. Gabareen sun immoo lafa garaa ofii namaan geessu. Kanarratti ijoolleen koo gabarummaatti bobba'an. Otoo bobba'anii ishee kana ijoollummaadhaan hangashee malee Dooktar Fufaa fi isheen kun ijoollummaadhaan galan. Isa Dooktar Fufaan xinnoo garmaleedha ishee kana hambisanii isa nuu gashan. Wallaalaadha buddeena nyaata iyyuu hin beeku jedhani. Amma isa kanatti wajagu. Isaan kana itti wajagu isaan kana lamaanitti. Inni abbaan immoo ani qophaa kootii gartokkoon hojii naggaade daldalaan hojjedhaa attamittiin isheen kun immoo midhaan bitti. Hin bitti midhaan. Amma inni immoo qotisayyuu immoo hin danda'u bukkee ulee qabatanii bukkee gara sangoonni qajeeltu irraa rukutanii deebisuufi. Hinnatti tolaa dhaqee jajjabaatee qotuu jammare. Qotee naqana eeyyuutii otoo qotuu immoo amma abbaan isaan qophaa kootiin biratti guddateetu qe'ee kanaa qabatu malee jedhee barumsa dhoowwuu jammare. Waggaa tokko dhoowweeyyuu hambise jibbaaf otoo hin ta'in eeyyoo mana lamarratti rakkina fidaa jedhe. Amma ofiisaas inni naggaadedha isheen kun hin bittii fi isa gargaartii isaan lamaaniin boodumatti hambise. Dhuunfateedhuma qotaa baheetu waggaa lammaffaasaa keessa giddaa ji'anii ijoolleen barumsaa galtoodhaan. Amnuma barbaadee ta'a egaa garaa kootti ijoollee kana barumsa gashaannaan gashiin jedheeni. Dhaqanii xirqim jennaan nama isheen kun dura keessa jirti isaan kun dhaqanii nama. Isa tokkos naan gasha. Horii waggaa tokkoon tiksa. Mucaa nanaa jedhe. Naan firdii haati keessi horii tiksuu dadhabee mi'aanitti dhaqe. Firdii haati kee buddeenaan tolche inni aqeen irratti ilaalaa eelerraan baafadha. Rakkina kubbaa irra kadha ijoollee mucaas nan ba'a. Otoon akkas jedhu ani kee waggaa tokko tiksaa bahee waggaa lammaffaasaa keessa jira amma addana mootiin mucicha sanatti aanaa dhalataa isa wajjiniin dhaqeen goodaa bu'een goodaatti isa dhiiseen ijoolleetti isa dabaleen waggaa tokko nan baafadhe. Waggaa lammaffaasaa keessa inni kanaa jammare TTI hanji'amtu tokko manni barumsaa biyya sanatti jira. TTI hanji'an jirti astamaarota keessa. TTI sana yaa Waaqayyoon jedha taa'e. Otuma sallinaa galan jechuuf gasino. Galan egaa kunis galee sunis galee tokkos jirti amma nirsii kan baratteet ijoollees. Amma kunis afur ta'anii inni sun xinnaadha innis faana galeera. Inni amma ala jiru kunis annaani yaa Waaqayyoon jedhe eega rakkadhee horii tiksee wali maqaa TTI kanaa birrii 600 nyaatu ennaan dhaga'u. Manni barumsaa nu bira yaa Waaqayyoon jedhe
an darajaa kanarra ga'uu sin seene kun hojii waaqayyooti hojii waaqayyoo naaf hojjetedha. Amma tiitii ayi kanaa yoo argatte ijoolleen koo otoo rakkadhuutoon dhiphadhu horii tiksee barsiisee ishee birrii 700 sana yoo naa argatanii anaaf guddaadhaan jedha waaqayyo raagaa kooti. Gomirrees. Egaa keessumaa baadiyyaatti daa'imman baay'ee miti daa'imman tokko lama guddisanii barsiisanii sadarkaa guddaa irra geessisuun iyyuu ulfaataadha. Isin immoo yoo xinnaate daa'imman guddistanii sadarkaa guddaarraa naannoo ijoollee 7-8 kan isin sadarkaa dooktorummaa irra geessistanii waan ta'eef mee akkasin gabaabsitanii natti himtanii waan hin barbaadeef isin daa'imummaa irraa kaatan ijoollee keessan baay'ee hordofaa akkasin barsiistanii naa kaasaa turtan waan ta'eef amma sadarkaa kanarra yeroo isaan gahanii ilmaan mirreessaa yookaan immoo dooktoroota mirreessaa hanga jedhaman sadarkaa sanarra geera waan ta'eef miira akkamii qaba yeroo kana argitan immoo inuma baganitti dadhabe dur jettaniittu. Eeyyeen maajii koo kana argu gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Keessi koos arrabni koos waaqayyoon galateeffachuu irraan deebi'u. Karaa kanaafi ijoollee kana ijoollummaadhumaa qabanii silas waanan tuqeerudha. Waaqumatu nama gaarii naamusaan isaan uumeera. Haadhoo wajjin dhalatee hamma yoomii hamma wajjin deemutti tokko hamaan dubbatu yoo karaatti namatti dhufanii namaaf jallatu malee namni karaa irraa akka isaanii jallatu hin barbaadan. Gabaa musii jedhamti mana keenya duuba jirti. Gadi bahanii gabittiin dhaqani mana duubadhaan haati isaa ijoolleen isaa wajjin baratan innaa barumsaa dhufanii lafa gabittii dhaabatu. Fakkeenya godhaniit maaltaa akkuma ijoollee mirreessaa qe'ee teessanii yoo qubattan yoo qe'ee teessanii horii sassaabdan maal gootu gabaadhaa maal gurgurtu maal bittu jedhu. Of jajuuf hoyin ijoollee koo jajuuf miti. Uumuma isaaniitti tosheera malee ijoollee kana garuu guddisa taraa nama tokko dabarsinee waan guddifneerru hin qabu waaqatu isaan guddiseera malee. Ijoolleen kun akka sadarkaa kanatti ol cimanii gahaniif tattaaffiin ani hin goone hin jiru. Mana barumsaa qophaa'inaan hin filaafi. Naannoo mana barumsaa jirutti kombosha jira, daduu jira, fincawaa jira, shaambuu jira. Iddoo mana barumsaa murtaa'e malee hin geessu. Eessattidha akkuma hammi jiran amboo asitti maannoo jimma kanatti fixani kutaa 12 qophaa'ina amboo irratti fixan hammi jiran isaanii. Unu lamaantu ijoollee kana barsiisee xumursiise miti. Ijoollee koo waan amansiisee deemeeru qaba. Sadiin baratu. Sadii moo afur ta'anii yuunivarsiitii baratu. Garasiis barsiiseera. An dadhabattan deemaa. Isin warra amma barattan kuni Galataa mootii warra duwwaa sadan gaafa dhaqxanii iddoo geessanii miindaa qabattan isintu barsiisa isinittan kennaa kuni fedhii keessan moo fedhii keessan miti hin jedhe. Fedhii keenya rabbaabadhe waan ani jedhe keessan galgale fedhii keenya attami dhareemoo booda'uu wal loltoonnaan ammuma carraa buufanna si fuulduratti otoo miindaa dargatiini ammuma ixaa buufanna jedha jennaan ixaa tokko tokko isaanii baase gaafa buddeena argatan ijoollee warra boodaa sana na harkaa fudhatanii isaanuu barsiisanii ammis amma ta'een gargaara malee isaanis nu gargaaranii wal barsiisaniiru waaqayyo haa galateeffamu haa eebbifamu. Maatii addaa wajjin kan irraa turtii taasisaa jiru daawwattoota keenya egaa yoo xiqqaate maatii tokko keessa fayyaa dooktara fayyaa kan taatan 7 ol taatanii jirtu waan ta'eef maatii immoo horattanii tokko dhuunfaa keessanitti maatii qabdu waan ta'eef iskeleetiniin barnootaa kun itti fufamoo ijoolleen keessan barnoota kan biraa yookaan departimentii kan biraadha kan isaan hordofan. Isa kana fedhii ijoollee masanaatu murteessa malee an amma waan hin dooktarii ta'e mucaan koo dooktarii taati jedhee waan hin cannaqu sin qabu waan ani dirqama kana baradhu jedhu sin qabu. Waan fedhii isaanii ta'e waan jaallatan itoo baratanii gaariidha. Carraan isaaniis immoo murteessaa fi dadhabbiin isaaniis immoo waan isaan gargaara ifuma isaanii baratu ifuma isaanii filatu. Anis yaaduma Dooktar Simeeraan jedha. Maaliif bu'aa bayii baay'ee qaba. Akkuma walii galaatama biyyoota guddinarra jiru biyyoota akka Afrikaa kana keessa bu'aa bayii hedduu keessa darbitee baratta. Ogummaan kun ogummaa baay'ee gati guddaa qabudha. So ogummaa kana qofatti hirkatanii gaafa jiraatan immoo miidhamuunis jira. Maaliif akkama sadarkaa biyya keenya jirutti hin beektan sooshaal miidiyaarra karaa kaffaltii karaa mootummaa jiruun wal qabatee namni kamuu jireenya mataasaa danda'ee gaggeeffachuun ni ulfaata. Kanaaf just fedhii isaanii kan isaan itti tole ijoollota koo kanan gorsu bizineesiis ta'uu danda'a
namni of murteessee doktoran ta'e immoo akkuma koo kana. Kanaaf fedhii isaaniitu murteessa malee ani gara sanatti akka isaan deeman qofaa itti fufsiisa. Maatii tokko keessa doktoroota torba kan jiranii akka maatiitti wanti isin barnoota keessaniin kana wal qabatee fuulduratti piroojeektii isin yaaddan jira laata doktor? Yeroo fudhata akkasumas immoo baajetan barbaada malee yaaduu hin dhiisne hin yaadna garuu guyyaa isaa fi yeroo isaa eeggatee numa raawwata jennee yaadna. Kanarratti inuma galataan humna haaraa kanaan faamilii akkas doktoraan marfamee jiru kana wal wajjin irraan fuulduratti otuun kana godhee otuun kana milkeessa wanni itti jettu jira. Kaayyoo haaraan fidotoo hin taane waan isaan yaadan waan isaan hojjechuu yaadan irratti humna dabalataa ta'e isaan hojii sana milkeessuu keessatti carraa isaa argadheerannaa gammadaadha. Nutis yoo fedha waaqaa ta'e yeroo fudhata. Gaafa hojii ogummaa kanaan wanta fooyya'aa ta'een hojjedha gaafettu wanti hundi amma ka'ee amma biraan ga'a. Yoo fedha waaqayyoo ta'e nutis walumaan taane wanti hundi keenya hirmaachisuu danda'u. Ispeeshaalistoota garaagaraatu jira ogummaa baqaqsanii yaaluun jira gadaamessi jira akkasuma daa'imni ispeeshaalistiin daa'immanii jira. Inni kunis egaa yoo fedha waaqaa ta'e gara garaagaraatti deemna waan ta'eef tarii turuu buluu danda'a malee yoo fedha waaqaa ta'e nutis wanti hunda keenya hirmaachisu iddoo tokkotti hojii tokkoon hojjenna kan jedhu waaqa nu gargaare karoora qabna. Waaqni isinii faamilii keessudha kan hin jedhu. Bara sinasii barachaa jirtanii gaafa fufaan Jimmaa yuunivarsiitii ramadamee dhufe maaltu ta'e yuunivarsiitii Jimmaa keessatti maaliif kan poolisiin to'annoo jala sinashee? Nuyi sadanii wal faana malee buna dhugnu. Yoo dura keenya illee achi deeme ta'e achitti nu eegaa. Kanaaf waliin bobbaana nuti yeroo hundayyuu jechuudha. Guyyaa sana laabireerii turreetu alabaanee buna dhugnee deebi'aa jirra. Sa'aatiin baay'ee deemeera galgala ture. Achitti otoo buna dhugnee galaa jirru karra seennee turreeni. Warri karra eeganis turani poolisoonni. Achi obboleessi keenya Dr. Fufaan nu bilbilee Jimmaa yuunivarsiitii naga'ee nuun jedheen. Hiniyyine bakka hundi keenya jechuudha. Sagalee ol kaasnee hoggaa iyyinu poolisoonni nutti fiiganii qabanii to'annaa jala nu galchanii. Maayyitanii nuun jedhaniin. Nuyi obboleessa keenyatu Jimmaa yuunivarsiitii arfaffaa shan turreeyyuu shanaffaa dhufee as galee obboleessi keenya Dr. Bashaanaanis achi ture. Shanaffaa dhufee as galee waan ta'eef gammanneetu iyyinaa jenneen. Nu amanuu didanii. Nu amanuu didanii yeroo dheeraaf nu falmanii boodarraa waraqaa eenyummaa keenyaa ilaalanii akka nuyi obbolaa taane erga adda baafatanii nu gadhiisan. Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti doktor faamilii ta'uun keessan beekamee wanti addaa tokko wanti itti yookaan itti waamamsi jira miti namni tokko tokko kan itti maqaa namaa baasuufaa jira waan ta'eef wanti kun si mudateera yuunivarsiitii Jimmaatti. Sadi taanee yeroo wal arginu shagguun baay'ee taphatti Dr. Shaggitoon jechuudha. Mataa keessa na rukutti si ajaa'iba bakka akkuma waama maatii keessa jirru wayiiti waan ta'eef nu beeku namoonni. Bakka namni nu wallaaleen jiru walumaan nu argu waan ta'eedhaaf bakka kan nuti ibinne amma hiriyaa alagaan jira miti ree nama wajjin baanii shayii dhugan nama wajjin jireenya dabarsan kana hin beennu bakka nuti gaddi keenya gammachuun keenya wanti hundi keenya waliini maqaa addaatti nu waamamne yeroo illee yaadadhu garuu namoonni nu beeku. Obboleettiin koo jettee wal faana baana wal faana galla maal nuun jedhu Amaaraa jechuun ijoollee iddoo garaagaraatti waan ta'eef ijoollee Finfinneeti. Innis koo danaa yaadalluun Amaanu'eel iddoo hin marmaru. Akkas nuun jechuu isaanii. Maaliif? Hundi keenya ijoollee nama shantu achi keessa jira. Isarratti immoo namni yeroo sana meedisinii baratu waan ta'eef danaa yaadallaachuu Amaanu'eel iddoo hin marmaru yeroo sana gani. Nama baraateetu fayyaa baratan. Kana malee maqaa addaallee wanti nu bahee hin jiru. Maatii tokko keessaa nama tokko qofa kan injineeringii barate kan meedisinii mala. Mootiin maaliif gara injineerummaa kana kan inni deemeef faana keessan maaliif bu'uudhise? Dr. Galataa wajjini isaanillee nu duuba dhufaniiti Jimmaatti baratanii. Innis barataa baay'ee hojjetudha. Barataa baay'ee cimaadha. Isa wajjin raankiidha. Kilaasii jiran irraa tokkoffaa. Yoo iddoo tokko ta'an immoo tokkoffaaf lammaffaa kanaa gadi hin baane namni hunduu isaan beeka waan ta'eef
innillee intenshiniin isaa I think akka carraa ta'eeti yeroo tokko qabxiin si miidhasi si fayyadasi tokko qabxiin illee influensii qaba ture yeroo sana yeroo dipaartimentiin kennamu sana sababa sanarraayin inni garuma injineeringii deeme. Har'a maatii kee waliin kan hin jiru magaalaa Jimmaa keessa jirra. Obboleessa kee Quxisuu Galataa dabalatee dooktarootaa fi haadhaa fi abbaa keetiin kan inni marfamee jiru. Otuuti keessatti argamte ta'e natti tola ture dhugaa dubbachuu fi haa ta'uti garuu miiruma jiru akkatti daawwattootaaf qoodduufani. Duraan sagaa warra inni afaan Oromoo maatii keenya barbaadanii qabdanii gochuu keessanii guddaa galatoomaan jira. Namoota irratti boqaa taphatuu walitti qabamu maatii kana har'aa kan ta'e buleessa gosa eebbifamus baga gammannee ittiin barbaada. Kana darbee akkuma jirutti haalis akkuma maatii warra itti jiranii biiroo wal fakkaataa qooda addaa gammachuu kunatti dhaga'ama. Garuu egaa waan baay'ee isaa isaan duraa dhageessetti deema yaada. Haala akkasitti ogummaa wal fakkaataa qabaachuun keenyi. Sana darbees immoo ogummaa wal fakkaataa qabaachuu darbee namni baratee waan taa'ee yaada tokko ta'ee gaafa argitu akka maatiitti gammachuu guddaatu dhagahamaa ta'e biiroo wal fakkaataa. Sarara irratti kaayyoos argaan jira. Kaayyoo kam nagaa keetii fayyaadha isin lamaan akkasumas immoo bashannanaa sotuun argadde natti tola ture garuu haala hojii fi haala barnootaaf siniin milkoofne akkasumattuu teknooloojiin kun jiraachuun wanna tokko waan ta'eef sin argaan jira daawwattoonni keenyas sin argaa jiru waan ta'eef kaayyoo mee gabaabsiiti har'a maatii kee wajjin kan hin jiru akkasumas immoo maatii keessan kaleessa isinitti dadhabee har'a bu'aa keessan akka kanatti argaa jiruuf immoo akkasumaan galata kan qabda yoo ta'es. Maatii kana keessa bifa kanaan ogummaa barbaadu kanaan gara fuulduraatti baradhee isaa keessaa miseensa tokko ta'uu gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Obboleessa koo baga waaqayyo kanaan si ga'e. Gaaffii wal fakkaatuun sin gaafadha Dooktar Fufaa fi Dooktar Kaayyoo. Fuulduratti dooktaroota warra na bira jiran irraa yaada fudhadheera. Akka maatiitti piroojeektii si yaadaa jirtan jira isinirraas yaadni qooddadhadheen. Namni ayyaa barate kun yaadumatti yaadu ta'ee yaada. Egaa namni ofuma danda'ee dhaabbata mataa isaa yoo qabaate keessaa hojjete jireenyaaf mijataadha waan ta'eef akkuma nama sakaan iyyuu hin jaallagaa itti bu'u. Anis waanuma daarekshinii isaan qabatan kanarra gara fuulduraatti wanti tokko gargaarsuma waaqayyootiin akkuma isaan jedhan. Namoota gara dhaqachuu barbaadu jiru warra bira jiran isaanii guddaa galatoomaa yaa nuti dhibbartii simbootan hordofnee fi gara abbaa kanaatti kan dhufee jechuu barbaada. Lammataa immoo abbaa barbaada waaqayyoo umurii sinnaa dheeressu. Fayyaas Tole yeroo keessaniif guddaa galatooma. Ijoolleen gochaa jirtu. As gaafa dhuftan immoo maatii kan biraa jira. Miira maalii qaba? Turtii Jimmaa Yuunivarsiitii waliin dabarsine nuti gibbii keessatti namoonni nu beeku. Sababni isaa maatiin bakka lama turre maatiin nuti abbaa koo jechuudha. Biyyas jira Jimmaa Yuunivarsiitii keessas jira. Atis jettee Dooktar Bashaanaa nu dursee dhufe nuti immoo sadi taaneeti kan nuti dhufe. So nama afuri. Na guyyaama tokkollee nu jibbisiisee nu nuffisiisee hin beeku. Gaafa buna dhugullee ansin ajaa'ibu seenaa baay'eetu jira. Gaafa buna dhugullee bunuma dhuguuf isaan doormii dubartootaati. Ani immoo doormii dhiirotaati akka garaa keenyaa waliin agarru. Innaa yeroo tokko tokko bilbilli sin dida. Balbala dubartootaa bira dhaabadheen isaan eega. Buna dhuguudhaaf jechuudha. Maaliif nu jibbisiisa? Maatii keessatti gaafa bunni danfe namni kophaa dhugaaree kanaaf aadaa machii qabannee dhufte ani buna dhuguuf yookaan immoo yoo akka tasaa laaqanaa fi irbaata gidduutti waan beeleerate waa nyaachuudhaaf dubartoota kan argachuu hin qaba. Yoo akka tasaa ta'ee doormiin jiran ta'ellee laabireerii bakka isaan dubbisanittan barbaada dhaqa. Kanaaf isaanis akkasuma yoo waa beela'aniiru ta'ee bilbilaan kan argamuu dandeenyu ta'e walii bilbilaa yoommoo akka tasaa ta'e bilbilaan wal argachuu dadhabne neetworkiin kan rakkisu ta'e hiriyoota koo natti ergu gammee yoo doormii jiraatee iddoo akkasitti si eegna kootti jedhaatti nu himaa jedhaniiti. So maatii keessa turre yuunivarsiitiin nuuf akka injooymentiitti ture yeroo sana maatii keessa jirra gadda keenya gammachuu keenya nutti tolee
kan si ajaa'ibu ayyaanni waggaa nuuf ayyaanuma waggaati. Manuma jirtu? Manuma jirra kaa. Namni gaafa yuunivarsiitii seenu yuunivarsiitiin haaraadha. Namni akka maatii ta'ee waan jiru hundumaa sitti himuyyuu muraasa ijoolleen biyyaa ijoolleen naannoo keetti jiran irraa kan hafe. Isin immoo maatii moo walakkaatas jira waan ta'eef keessumaa gama barnootaan barnoota irratti ciichuun waan illee haaraa isinitti hin ta'u waan ta'eef inni jalqaba jiru lammaffaa gaafa simatu waan jiru hundumaa waan quba qabsiisuu fi barnoota irratti waan akkasii kun walirra bubuunsaa cichoomina akkamii uumuu danda'a barnoota irratti. Nama hedduutu carraa keenya kana hin arganne yaada. Maaliif kan si ajaa'ibu yerootti qayyabannu nuti mana keessatti qormaata finnee danna. Fakkeenyaaf kutaa gara gadiitii kaasee namoonni sadan kun waliin baranne maatiinis itti maniiru ta'uu danda'a. Na boru qormaanni jira yoo ta'e kan galgala kana chaapteriin sun ani gaaffiin ijoollota kana ittiin dogoggorsiisuu danda'u gaaffii ana jedhu qabiyyee nuu kenname keessaa yoo xiqqate gaaffii 3 gaaffii 4 gaaffii 5 gaafadha. Dr. Simeeraan immoo nurra boombiidha isheen jechuun akademikaalii dhugaa dubbachuudhaaf isheen baay'ee jabduudha. Ani barataa baay'ee qaxaleera ofiin jechuun danda'u. Barataa yeroo dheeraa dubbisuudha. Komitii ta'een dubbisa. Dr. Shaggituunis akkas nu sadan keessaa isheen baay'ee jabduudha dhugaa. Innaa karaa kamiin isaan dogoggorsuu danda'a. Manumatti jalqaba jechuudha. So sun carraa baay'ee namoonni hedduun dhandhamanii argine kan nuti keessa dabarre ibin cimina keenyaaf illee fiixaanuma boonsa keenyaaf waliin ta'uun keenya sun baay'ee sinerjizim jedhama. Baay'ee nu jabeesse so waan boru qoramnu galgala kana nu revise gooneedha jechuudha. Information garaagaraa walii qoonne ganama bakka nutti toleeti kan nuti dhabne. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkasiin nu waliin turmaata gaarii taasisaa jirtanidha. Abdii guddaa kan hin qabu. Gaaffii koo xumuraa dooktarootaa fi kan hin dhiyeessu. Egaa galataarraan kan hafe isin addunyaa hojii keessa jirtu waan ta'eef muraasni keessanis immoo sadarkaa maastarsiittiin hojjettanii jirtu. Haa ta'uti garuu amma fakkeenyaaf wayita hojii hojjettan sanitti yeroo wanni tokko sinni bu'u yookaan immoo wanna tokko yoo galma geessattanii walitti himuun yaada walii qooduun yoommoo wanni tokko wanni sin dhiphisu dhimma hojii irraa wal qabate sansanifa irratti yaada walii qoqqooduun kun jira. Yeroo baay'ee hospitaalota walii galaaras hojjedheera. Amma immoo hospitaala yuunivarsiitii irra jira. Innaa yeroo baay'ee shagguun amma ispeeshaalistii daa'immaniiti. Amma yeroo baay'een hakiima walii galaati. Wanti chaalenji na godhu yeroo baay'ee yoo jiraate yeroo baay'ee halkan iyyuu waan an fira koo yookaan soshaalii koo ta'ee osoo hin taane dhukkubsataan gaafa dhufu daangeffamaadha. Barumsi meedisiniin beektaa ispeeshaaliitiin jira, hakimni walii galaan jira, sab ispeeshaaliitiin illee jira. An akka dhuunfaa kootti yeroo wanti dhimma daa'immanii wajjin wal qabate yoo kan na rakkisu ta'e Dr. Shaggituun konsaltii godha. Akkasumas immoo akkasuma wanta da'umsa wajjin maatsanii wajjin wanti wal qabatu yookaan immoo gadaamessa wajjin wantoota kana wajjin wal qabate wanti jiru yoo jiraate Dr. Simeeraan konsaltii godha. Dr. Fufaa immoo wantuma akkas baqaqsanii yaaluu kana wajjin wanti wal qabatu yoo jiraate so anis isaanii nan dubbisa. Kanaaf waliin sheer goona wal gaafanna. Akkuma Dr. Gammachuun jedhe sirriidhuma yaada walii qoonnaa annatti ulfaatee yeroo dhukkubsataa argu wanta keezii addaanatti ta'e nama yookaan immoo manatti dhiyoo jiru yookaan immoo bolaa koo keessaa tokko isaanii bilbilee nan gaafadha wajjumaan wal mari'annee wal gargaarree dhuma waan hojjechuu qabnu hojjennaa. Kanaafuu yaada inuma walii hirra. Akkuma isaan jedhani baay'ee waliin haasofnaani. Dr. Fufaan yaalii baqaqsanii yaaluu kana irratti hojjeta baay'ee isaa akkuma isaan haasofan jechuudha. Baay'ee waliin haasofna. Isa du'aa miti hundi keenyu keezii manu ajaa'ibee tokkollee yoggaa argine keezii ma dhukkubsataa irratti waan nu ajaa'ibee tokkollee yoggaa argine baay'ee waliin haasofna. Baay'ee irratti diskees goona. Yeroo dheeraa irratti waliin taphannaan walis gaggaafannee walumaanis hojjarraan. Magaalaa Jimmaa hoteela Dololootti kan nuti babaaroo keenya har'a isin biraan gahaa jirru kabajamtoota daawwattoota keenya maatiin obbo Mirreessaa akkasumas immoo doktoroonni hundi keessan guddaa galatooma. Kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa chaanaalii afaan Oromootiin babaaroon keenya har'a doktorootaan dabalamee isin biraan gahaa ture hojiin dinqisiifannaa guddaa qabu kanarratti goolamna jechuudha. Warri nu daawwachaa turtan muuxannoo fi mudannoo gaarii irraa barattaniitu jedhanii kan hin abdii guddaa qabu. Dhugaa dubbachuudhaaf dhimma dinqisiifamaadha jechuudha.
maatii tokko keessa nama 7 doktora argachuu jechuun waan guddaadha. Haadha abbaa kana umriin isaanii nu haa dheeratu. Doktoroota kanas warroota sadarkaa guddaa ga'u isaan haa taasisu. Kanaaf fakkeenyummaa guddaadha. Galatooma. Subscribe, like, comment, share gochuu keessan immoo hin dagatinaa. Nagaan naa tura.